Jaalallee miidiyaarraa turuun dhugaadha. Hundumtuu yeroo qaba. Miidiyaa yeroo hedduu sibiilillee dabalatee viidiyoota hedduu irratti immoo waraana bilisummaa Oromoo karaa kanaan taasisu miidiyaa warra turame ammas nama xiqqootu sagantaa miidiyaa adda addaa irratti bahee waa jechuutu dhibe malee qophiin waraanni bilisummaa Oromoo waan inni godhu bakka hundumaarraayyuu miidiyaa marra jira. Hojii waraana bilisummaa Oromoo waraanni kun immoo jaarmiyaa guddaa ta'ee dhaaba guddaa ta'ee hojii walii qoodee hojiitti jira. Namuu waan barbaachisu iddoo barbaadamutti atilleen taatu bilbiltee argattee dubbistee dhimma isaa itti ilaallatutti waa jechaatumma turtee yeroo itti immoo barbaachisu uummati keenya fanfajji'amaa gurjaaji'amaa keessa yeroo ture immoo itti watwaannee itti lallabnee itti himannee waan jechuu qabnu jennee akka jaarmiyaatti akka waraana bilisummaa Oromootti akka dhaaba adda bilisummaa Oromoo waraana bilisummaa Oromoo itti fudhateetti haasa'amaa ture. Egaa namni baay'een miidiyaarraa dhibamuu waan jedhu kana akkuma nam tokko qofaa ilaaluurraa kaamalee waraanni bilisummaa Oromoo waan isa ilaallatu deebii itti kennu hedduun miidiyaa marra jira. Warri quba hin qabne hedduun miidiyaa qofaa irratti hojii waraana bilisummaa Oromoo eegu miidiyaa isa hin jirtan jechuu danda'an. Kanaatti immoo hojii lafarratti qabatamaa hojjetamaa jiru warri quba qabu oolmaa oboo sochii oboo dalagaa oboo babal'ifannaa akkasumas immoo dirqama waraanni bilisummaa Oromoo golee Oromiyaa hunda keessatti guuttachuu qabu hojjetamaa ture. Namuu quba qaba. Kanaafi nam tokko yookaan nam lama miidiyaarraa sabuu sana miti hojii qabatamaa Oromoon amma isa barbaachisu miidiyaarratti haasofnee dabarre sana hojiitti hiikuu lafarratti waan hojjetamu irratti xiyyeeffannee sana hojjechuu Oromoon nama qabaa waraana qabaa natti dubbatee natti himee kana godhinaan jedheera waan hojjetu beekeeteera waraanan qaba waraanni koo waraana bilisummaa Oromooti waan hojjetu beeka jedhu kanarraa ka hafe miidiyaarraa fagaachuun tuni inni waan irratti haasa'anii yoo hin jiraanne qaamni immoo inni isaa ilaallatu asuu bilbiltee argattu irratti waa himu immoo yoo jiraatan ammoo gochaama turte. Miidiyaarraa hin banne jaalgammeen akkuma jedhe immoo yeroo barbaachisu irraa kaasee wanni jennu hanbiraa hin jirre immoo qaamni inni isaa ilaallatu jechaatuma ture. Ati immoo yeroo barbaachetti arraata kanarratti kooka Oromoo kooka waraana bilisummaa Oromoo sagalee waraana bilisummaa Oromoo miidiyaa irratti waraana barbaade iddoo barbaadetti ni argatta. Beektaa fi jiraa fi kaa iddoo ati jibbuu fi waan ati hojjechuu hin beekne immoo siyyuun barbaadees mootiin argatu. Inni kun kana fakkaata egaa. Hayyee galatoomaa lamaan keessanuu deebii naa laattaniif ulfaadha. Amma haalli siyaasni impaayera Itoophiyaa keessa jiru xiqqoo kan yeroo biraarraa addadha. Lollillee ni jira. Kanarratti gabaabsitanii waan jettan qabdu jaalgamme. Egaa nuti hojii keenya hojjechumaatti turre haala ganna lamaan dabran sana guutumaa guututti lolarra turre. Diina keenyas akka inni saganteeffatu osoo hin taane faallaa sanaa nuti hojiilee gurguddaa hojjechuudhaan isumarraa deebinee meeshaa ittiin hidhachuudhaan guddachaati babal'achaati jirra lolumarra jirra jechuudha. Wanni amma haaraa kun tokko kan ana kana nuti fudhadhutti ganna lamaan dabre kana warri lamaan waladhaa jiran kun lachan isaaniitiyyuu waraana biyyattii keessatti waraan bilisummaa Oromoo haadhaa turan. Tigiroonnis taanaan ajajootiin olaanoon gurguddoon kan nuti ganna lamaan kan lolaanii turre Tigirootuma. Habashootinis akkasumatti warri PP jechuudha. Egaa warri lamaanuyyuu waraan bilisummaa Oromooti humna waraan bilisummaa Oromoo kan dhabamsiisu tokkummaa Oromoodhaa gannoota sadeen dabran dura ture humna siyaasaa guddaa sana balleessuun tokkummaa Oromoodhaa san diiguu fi akkasumas dhaaba adda bilisummaa Oromoodhaa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa ganna hagasii dure ta'ee uummata kana sochoosaa ture sana dhaaba sana dhabamsiisuu balleessuu ka jedhu lachuun irratti hojjetaa turani. Isaan lamaaniyyuu ofii isaaniitti adda addatti of qopheessaati lachuun ammoo deebi'anii waraan bilisummaa Oromoosiif humna Oromoodhaa kana dhabamsiisuutti lola gurguddaa waliin seenaa turre. Dhugaan hin qallatti malee cittuu jedha Oromooni. Boodarra ammoo
isaanumti kaleessa akkasitti wal dorgomaa turanii booda humna Oromoodhaa dhaban yoo inni dadhabsiisanii bakka kalee barbaada sanatti deebi'uudhaaf isaan lachiyyuu godhaa turan suni boodarra deebi'anii afaan keessa ol deebisanii dhiiga ilmaan Oromoodhaa warri dhangalaasaa ture qabeenya Oromoo balleessaa manarra gubaatii yakka suukanneessaa hamaa raawwataa turan sun har'a deebi'anii ofii isaaniitti walitti deebi'anii dhiiga walii dhangalaasaa jiranii kuni dhugaan Oromoodhaa qabsoon Oromoodhaa Oromoon qabsoo dhugaa godhuu isaati kan mul'isuu fi dhugaa yeroo hundaayyuu aguma feete yoo itti duula malleen dhugaan kan yeroodhaaf yoo golgamte malee yeroon boodatti bakka isiitti ka deebitu ta'uu isaa kan mul'isudha. Kanaaf egaa nuti ittuma jirraa turre garuu haala carraan haaraan Oromoodhaaf har'a carraa isa dhumaa ka Oromoodhaa carraan isa dhumaa ta'e mul'ate jechuudha. Kun dhugaa kanaaf fidee dhufe. Kanaaf ammoo ka duraan hojjechaa turre irratti darana jabaannee sanarratti karoora keenya duraan qabnu irratti amma bifa amma jiru kana irratti uummata keenya waliin qindeeffachuudhaan gara xumuraatitti geessuudha. Carraan kunis Oromoo akka hin dabarre Oromoonis kana hubachuu qaba. Kana hubatee yeroo kana keessatti kan durii caalaa qooda barbaachisu kennuu qaba. Humna Oromoo humna waraana bilisummaa Oromoo kan humna taasisuu qaba. Humna kalee siyaasadhaa tokkummaa Oromoo kaleessa ijaaramee isaan diigan sanas deebisanii ijaaruudhaan humna siyaasaatii fi humna waraanaatiin jabaatanii yeroo isaan wal lolan kana keessatti sadarkaa ammarra jirurraa sadarkaa diina keenya kana lachuyyuu waliin rukutu. Kun ammoo seenaa keessattis irra deebi'ee seenaa jaarraa 15ffaatti yeroo Oromoon akka malee ta'ee Oromoon lafa isaati irratti abashooti warra westernitiin maqaa kiristaanaatiin saappoort godhaatii warri islaamaatis akkasitti godhaa yeroo lola hamaa keessa biyya Oromiyaa keessatti godhamaatii fi Oromoon baay'eetti rakkatee ta'ee bakka tokkotti dhufee booda warri lamaan lola warra lamaa san keessaa inni deebi'ee gadaadhaan of ijaaree yeroo sanatti warra akkasitti warra Awurooppaatiin deeggaramu sanaayyuu lachuu waliin rukutee booda bilisummaaf walabummaa isaadhaa mirkaneeffate sana isa santu ka deebi'eedha. Oromoon kana gattaa'ee ilaaluu qaba. Carraan kun isa dabruu hin qabu. Carraalee fakkaataan kaleessas yeroo dhiiga ilmaan Oromoodhaa dhangalaasaa turan bara chaartaraati irratti yeroo chaartaraa sana Shaabiyaa fi Tigiroonni waraana bilisummaa Oromoodhaa baha Oromiyaatii fi kibba baha Oromiyaati irratti duula guddaa godhanii uummatas fixanii manas irratti gubanii waraana kana dhiibanii biyya keessaa baasanii gara alaatti baasanii boodarra ganna lamaan boodatti isaanuu deebi'anii warrunti kallee dhiigeen dhangalaase sun deebi'anii baadiyyaa shaarratti waan ta'ame dhugaan gaaf sana egaa carraan gaaf sana nu bira dabre waraanni bilisummaa Oromoo biyya ambaatti faffaca'ee haalli dhaabichaatis baay'ee laaffatee yeroo akkas ture san keessatti carraan kun dhalate yeroo san carraan Oromoodhaaf sun akka kanaatti hin ba'e har'a immoo waraanni bilisummaa Oromoo Oromiyaa golee guutuu keessatti argama. Kanaaf carraan Oromoodhaa bal'aadha. Carraa kanatti fayyadamuun dirqama taati. Kanaaf egaa hojii guddaatu nurraa eegama. Yeroon kun yeroo haasofnu osoo hin taane yeroo Oromoon martiniyyuu waan isarraa eegamu humna taasisuun humna Oromoo taasisuudhaaf yeroo inni hojjetudha. Nus kanumarratti xiyyeeffannee jirra. Kanaaf egaa carraan kun Oromoo bira dabruu qabu. Carraan kun bira dabre kaleessa gaafa Shaabiyaa waliin wal lolaa turan Shaabiyaa eega injifatanii boodatti mallas faanti abbaa irree ta'anii deebi'anii humna agarsiisanii uummata keenya karaa irratti ajjeesuun waan qaba miseensaa fi uummata Oromoodhaa miseensa adda bilisummaa Oromoo jedhanii wanta isaan godhaa turan kalee kan yaadannu. So ammas ammoo kanaan booda maantu dhufa yoo warri kun lamaan waladhanii akkasittiin jedhan maantu dhufa ka jedhu san Oromoon gattaa'ee ilaaluu qaba. Seenaan sirra deebi'ee seenaa irra deebi'ee kanas qooda Oromoon jaarsaa jaartii waliin jedhin ka har'a lubbuun isaa Oromiyaa keessa jiru
cuftiyyuu seenaa isa kaleessaa san deebisuudhaaf tokkummaadha yeroo socho'u qabuu fi wanti Oromoon jala sararee falli xumuraa ka Oromoodha humna waraan bilisummaa Oromoo jabeessuudhaan humnaan diina kan darbutu callaatu furmaata kan kana hin qabne kaleessa sagarre wareegama guddaa baafne akkati saamamne egaa magaalatti jaalmarroo rafaan lakkisa an agasin jedha. Hayyee ulfaadhaa jaalmarroo waan irratti dabaltan. Hayyee gaarii waan dheeraallee qabu jaalgamneen bal'isee ifa godhee lafa kaaheera ammoo waan xiqqoo jechuun barbaada. Lolli kuni lola hojii keenya hojjechumaatti turre humna Oromoodhaa kana qaba. Irra deebi'ee seenaa jaarraa 15ffaatti heera ammoo waan xiqqoo jechuun barbaada. Lolli kuni lola bulbulama bulchiinsa wal fakkaataa Oromiyaa irratti qabu wal lolu. Lola bulbulama ilaalchi jara kanaa isaanii saba cunqurfamaa qabani tokkicha bara zamana haasee jedhamurraa kaasee gara zamana moototaa achii gara seeruma tolchanii siyaasa tolchanii waraana kana nyaachisu isuma jedhe sana gochuu qaba Oromoo. Beenzinatti naquu qaba lola kanatti. Ofii garuu keessa seenee wareegamuu qabu. Beenzina dandeettii isaan qabu yoo ta'e qoraan itti bobeessuu qaba. Qoraan hin qabu yoo ta'e immoo itti afuufuu qaba. Afaanii ofitti jedhe. Uummanni Oromoo kana gochuu qaba biyyi ofii qabachuu danda'u itti jira. Wanni amma adeemaa jiru olaantummaa saba Amaaraa Habashoota gidduutti lola adeemu keessatti olaantummaa saba Amaaraa kaleessa cariitu geeffatamuuf deemaa jira. Ololli adeemaa jiru lolli gara kaabaatti banamee lola waraanaan injifachuu qofaatiin hin goolabamu lola injifannoo siyaasaan dabalame ta'uu qaba. Amaarri yoo xiqqaate seeruma ishee lafa teesseettu konstituushiniitti biyyittii kijibaan illee barreeffamte hojiitti hin hiikamne gaaffii sabootaallee deebisuu yoo baate mirga hiree murteeffannaa sabootaallee akka seeraatti kaa'e namni yoo humna qabaate hireetti qabaate illee hojiitti hiikuuf deemu jijjiiruutiin xumuramuu qaba. Dhaadannoo jedhutu adeemaa jira miidiyaa warra kanaa irratti. Uummanni Oromoo bulbuu isa tokkorraa bulbuu isa tokkotti darbuu fi lola inni isa tokko gargaaru hin jiru har'a. Ilmaan isaa kana itti himuu qaba. Namni akkasuma miidiyaa irra taa'ee biluun eessa jira. Warri kuni lola rooketta walitti dhukaasu wal lolaa jira nurratti. Sabni xixiqqaan kun lamaan. Sabni guddaan hanga Oromoo ga'u garuu ilmaan isaa gilaashii xixiqqoollee baaste sana tuffata. Kanallee jabeeffachuu hin danda'u. Oromoo yoomiyyuu duubuma jira. Carraa dhufuuf bira darba. Carraa dhufetti dhimma ba'uu hin danda'u. Ofiis carraa uumuu hin danda'u. Nuti carraan uumne carraan immoo dhufetu jira. Carraa uumuuf immoo lola dhaabnee hin beeknu lola taa jirraa jechuudha. Baadiyyaa Oromiyaa hedduu qabanneerra. Waraanni bilisummaa Oromoo baharraa kahabe bakka hedduutti lafa qabateera. Kibba bahaallee dabalatee lafa qabateera. Arsii keessa, Shawaa keessa, Karrayyuu keessa, Walloo keessa lafa qabateera. Kan hojjetamaa jiru lafarratti isa kana. Waraanni halkan tokkotti miti kan hojjetamu muka qobboo miti. Qobbooni ganna tokko lalitee bareedeetu bona itti aanu garuu hin bo'u. Hojii waraanaa akka qobboo har'a mul'ate borjiguu miti. Yeroo gaafata. Akka hundee qilxuu lafa keessatti gadi fagaatee guddachuuf fedha. Inni sun immoo buddeen kamuu raafamni kamuu hin jigsu qilxuun garuu guddatee hundeen isaa lafa keessa ga'ee bargaaguu fi bara dheeraatti fudhata. Yeroo fudhatee irratti godhee waa hojjechuu qaba Oromoon halkan tokkotti bilisummaan dhufu hin jiru. Baabiloon halkan tokkotti jigde malee waggaa hedduudha ijaaramte. Waraanni bilisummaa Oromoo kanadha gocha.
wanjoo gabrummaa baachuu hin dandeenyedha ijaaraa jirra dhaloota hiikkachuu hin dandeenyedha ijaaraa jirra hiikkanneerra yeroo adda addaatti hoggana ofii dhagahuutiin uummata ofii dhagahuutiin wallaalaan keenya akkaataa ittiin nutti dhiyaate dhagahuutiin hiikkataa turreerra dhaloota akkasiin taane ijaaruuf deemutti jira sana ijaarrataa jirra Oromoo bakka warri har'a akkasitti wal dhukaasaa jiru kun gahe gahuufi yeroo nu gaafata ijaarsa nu gaafata warri kun halkan tokkotti akkasittiin hin ijaaran yoo akkasitti humnaa wal lolaa jiru gartuun tokko Oromoo gartuun gamaa Oromoo ergachuudha fe'achuudha barbaadan dugda harree ergisaa godhate sana keessaa qabaachuu hin qabu Oromoo akka olola adeemaa jiru warra biyya diiguu jedhanii abaa'oonii akka godheesaa waliin hojjeteedhan nuti akkasitti miti hojjechaa kan jiru isa kana ka hayyamuu danda'u kaffaaloo faati uummata Oromoo miilli itti cite uummata Oromoo dubartii ulfaa qiniinsuurra jirtu dhalatee biyyaaf ta'aa fi dhalatee biyya irratti ta'aa addan baane dhalatee shamarran ta'aatii fi dhalatee dhiira ta'aa addan baane kichuu akkasii gadameessa keessatti warra ajjeese waliin hojjechaa hin jiru nuti. Uummanni Oromoo inni beeku beeka maaliif beeka sabbata irraa haadha hiyyeessaatu sabbata irraa hiikkatee nu hidhachiise abbaa hiyyeessaatu gumbii isaa keessaa toltee ilmaansaa hagatte booyyee karkarroo waliin wal aansoo wal qabee waan argate irraa waraana kana jiraachisee hidhachiise waan ta'eef inni beeku ni beeka. Oromoo immoo isa akka amma waraanni mootummaan kun harkaa qabu waraana kiyyaa mootummaan kun dhiiga kiyya jedhee adeemu ololaan argatanii akkasitti sangaa kennuu fakkaatu argachuuf wal akkasiif jecha ololni woboon Tigree waliin hojjetan jettu immoo deemtii waraanni bilisummaa Oromoo of ta'eetu hojjechuutti jira saba isaa irratti hir'ate sabni keenya immoo waan kennuuf waan hidhachiifatee fi humna keenya irraa kaaseetu nu beeka kanaaf lola amma adeemu keessatti Oromoon naannoo isaatti to'achuu qaba warra kana immoo hirphaa gaanfuree bara Eertiraa Itoophiyaa wallolaa turtee sirbame har'a sirba yeroo inni jiru. Oromoon yeroo hundumaa namaati dugda harree ergisaa ta'uu irra hin jiraatu gatiittii keenya irra dhaabbatee namni hiikatee waa fudhachuun hin jiru. Yeroo hundumaa jala dhaabbannee baachuu hin qabnu. Gatiittiin Oromoo gabrummaaf baasu gahuudha qaba. Waraanni amma wal waraanaa jiru jettan taayyuu Oromoo waraanaa ture. Han inni har'a wal waraanaa jirus immoo olaantummaa Oromoo irratti anaaf malaa qofaa fi tokko yoo tokko injifatee humni baalaansi wal godhu yoo hin jiru mul'uu gammalee saba Oromoo duguugutu as deebi'uu deema. Uummanni Oromoo kan kaleessaa caalaa har'a du'aa jira. Tigreen illee kaleessa malee hidhaa keesseetu siyaasa keessillee hin wayyoo ta'e immoo akka barbaadetti nama ijaarrata gabrummaa malee seera qabdu jala ture Oromoon. Har'a gabrummaa seera qabdu jala garummaan seera hin qabdu. Yeroon akkas jedhu uummati qabsoo dhiisee siyaasa dhiisee lola dhiisee gabbaree buluu jechuu nagaan. Tigree jalatti irra guddaa Oromoon akkas ture. Har'a gabrummaa yoo fudhatteen buna jechuun dandeessu Oromummaa haaluu yerootti gaafatu irra dhageenye. Kanaafidha Oromoon gamalachuu iddoo tumsuun qabu garuu gamalachuu itti afarsuutu irra jiraata ofiisaa immoo saba gamna ta'uutu irra jiraata. Waraasee bara moototaa inni kaase kanaafi Oromoo irratti ta'uun lolamaa ture malee yeroo waa'ee dhimma semetism habashummaa wal qabattu irratti dhufu jarri kun tokko. Kana immoo araara Eertiraa fi Itoophiyaa waliin ta'e irraa ilaaluu danda'ama. Oromoon immoo achi keessatti akka daaraa fotoroo daaraa ta'ee hafe. Yeroo sanatti karaa sanatti Finfinnee keessatti hoteela guddaa sanatti yaamamee kan badhaafamaa ture ilmaan Tigreeti. Oromoon hedduun gaaffii kaase akkuma deemuu jennaani kuma tokko taatee yoo dhumatti ajajaa tokkotu kana hunda waliin qabee ajaje kumni tokko badhaafamu ajajaa tokko badhaafame namni akkasitti amansiifamaa ture jechuudha. Ammas akkas ta'aa jira Oromoo. Jarri kun boru olaantummaa habashummaa kabachiisu anaaf malaa irraa kan hafe waa'ee dhimma isaanii walitti dhufuu irratti tokko. Oromoon ammati akka bara lola Eertiraa sanaa ta'eetu hafa galata hin qabu. Lafee dugdaa biyyittii ta'eetu lafee dugdaa harree ta'e ka abbaan fe'e barbaadee ergifatee bakkee irraa qabatee fe'atu. Kun ta'uu hin malle kanaafuu Oromoon biyya isaa qabachuu irratti ofii lolachuu danda'uutti jira. Sabni guddaan amma dhaga'u kun akka inni qawwee baasuu hin qabu. Warri kun meeshaa gurguddaa sadarkaa addunyaan qabu irratti hidhatee wal hidhachiisee sun immoo buna Oromootu bite. Albuuda Oromootu bite.
qamadii arsii baalee keessaa galutu biti. Kanaafuu Oromoon lola akkasii keessaa bahee lola mataasaa tolfachuu biyya mataasaa tolfachuu walii gachiisuu hin qabu. Wal hidhachiisuudha qaba. Hamilee walii ta'uu qaba. Tumsa daboo Oromoon wal kadhachuu malee tumsa daboo halagaa fi Oromoo hiriirsuuf daboo wal kadhachuu hin qabu. Warri olola guddaa amma oofaa jirani biyyi badde Oromootu bada jechaa jirani yeroo tokko yeroo lola Eertiraa kanaan barataa baay'ee xiqqaa ta'eetiin ni yaadatta. Kaadirii yookaan dabballee ofiidiyoo tokkotu Oromoon lola Tigraay gara Eertiraa lola jiru sana daangaa sana irra jiru keessaa harka qabeenya rakkan qabnuu jenne sadarkaa daa'ima taanee jirutti jennuu galee miti hin beekna akkasumas namaa gala qonnaan bulaan keenya hin beeka. Pelummaa fahamaa ture jennaan mammaa raachaa tokko kaase raachi bishaan keessa tokko teessi tokko immoo bosona gubataa jira argitee kootutti baana jennaani lakki an bishaan keessa jira itti raachi tokko jirti lakki booddee dhufanii siniinii ibidda kana dhaamtuu fi bishaan yoo waraabanii walii waraabanitti rakkoo jetteen akkasittiin sadarkaa kanatti Oromoo guyyuunsanii waa waliin fakkaanni fakkeessanii siniinii walyaalaa keenya qoraan godhanii gara waraanaatti yaasuu jiranii. Muddama keessa jiru beekna mootummaan kun waraana darbii duriitti dachaasaa jira. Oromoo qawwee dhukaasuu danda'u hundumaa dachaasaa jira. Lakkoofsi guddaan biyya kana keessa jiru galaafatamu Oromoo ammas gala kana keessa ka jiru Oromoo bayi Oromoo si keessaa bayi maan kee baafadhuu fi biyya qabaattu biyya namaa ijaaraa hin hafiini isattuu galata hin qabdu dhaamsi kiyyaa waa'ee lola kana ilaalchise kanaa jechuudha. Jaalgambeen baay'ee dubbateera nan gabaabsatee isinitti dheeressee dhiifamu. Homaa miti baay'ee gaariidha. Hayyee yeroo ammaa kana warraaqsi galaana uummataa bifa haaraaf qindaa'aa ta'een waamamee jira. Kun ammoo waamicha ajajaan olaanaa ABO WBO taasiseenidha. Dirqama koree qindeessituu warraaqsa galaana uummataatti kenneen qindaa'eetu qeerroo bilisummaa Oromoof uummata Oromoo maraaf taasifameera jedhama. Mee kana afaanuma keessaniin qeerroo bilisummaa Oromoofis uummata Oromoof waliigalaafis waan dhaamtan warraaqsi kun immoo haga yoomiitti itti fufuu qaba jettu. Jaalgamme isinirraan eegala. Egaa kaleessas ganna sadiin dura wanti ture wanti kaleessa wareegama qaqqaaliin itti beesunis namootaan afaan faajjii namoota uumaniin wareegama ganga'u kanaaf akka deebi'ee nu saaxilu taasisee jira jechuudha. Kanaaf akka gabaabaatti waan jechuu barbaadu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa koree qindeessituu warraaqsa galaana uummataadhaatti dhaggeeffatuu qabuun jedhe. Kan isaan godhaa jedhamu godhuu qabu kan isaan tochuu hin qabani. Egaa kan kanan jechuu barbaadeef yeroo ta'u garii namootni adda addaa ammas akkuma kaleessaa sanatti butanii halagaadhaaf kennuudhaaf warreen faallaa kanaa deeman guyyaa barbaadan ofuma isaanitti ka'a gaaf kaanii cufaa gaaf kaaniitti ammoo beenaa kan godhaa jechuu jiran miidiyaarraa. Kanaaf uummati Oromoodhaa keessattuu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kan dhaggeeffatu qabu. Koree qindeessituu kan dhaggeeffachuu qaba. Isin waliin jirra waan godhaa jedhamu godhuu qabdu. Fincilli kunis ammoo akka durii sanarra wanta cufaanuu dhalooti kun waan fooyya'aa godhaa jira waan taateef akka kaleessan ciccitaa kan hin taane wareegama walgula barbaachisu kaffaluudhaan humna gara waraanaatiinis waan barbaachisu godhuudhaan isa xumuraa itti godhuu qabna. Kanaaf dhaabbatuun qabu warri akkasumatti miidiyaa irratti gaafiin kaasaatti jedhan qeerroon bilisummaa Oromoodhaa kana akka hin dhaggeeffanne asiin jal'aamuu barbaadaa jechuudha. Kun humna qeerroo kanaayyuu beekaa ta'e jedhamee gargar baasuudhaan agartee yeroo bita akka diinni kenna yeroo bitatu goosisuu natti fakkaataa jechuudha. Akkasitti hubadhaa jechuudha kan tokkotti. Kanaaf ummati qeerroon kennaa waan kaleessatti raawwattanii gara xumuraatitti geessuuf isinirraa butamuu qabu. Koreen kun abbaachi ta'ee nus waliin jirra haga xumuraatitti wal dhaggeeffachuudhaan dhaamsa asirraa dabru fudhachuudhaan wal tumsuudhaan wal ijaaruudhaan kana mataa isaanii keessa keeyyatanii kaabbaan feete dhiisi kaasii jedhuu miti. Kanaaf kan isaan gaggeessan waan taateef haga xumuraatti kan walirraa hin cinne tooftaalee adda addaa itti fayyadamuudhaan egaa humna kaleessaa san deebisuudhaan humna waraanaa walitti finne wanta duratti jenne san goomsuu qabnaan jedha jechuudha. Kanaafiyyuu
afaan fajjiin uumamu kanarraa bilisa ta'uu qabaachuudha qeerroon. Kallattii tokkicha kana callaa hordofa. Isuma kanarraan kan dabruun wal dhageessisa, wal ijaara. Humna ta'a yeroo kana keessatti humna ta'uun osoo walirraan citiin yeroo fincilli kun gaggeeffame wareegamni keenya ciccitaan ta'uun wareegamni keenya kan isa xumuraatti daandii xumuraa odoo akka kaleessaa nurraan butamne qabannee tikfataati ittiin deemnu ta'uu qaba. Gabaabatti anigaa kanuman dhaamaaf jechuudha. Maaliif yeroo hedduu waggaa agarru miidiyaaleen adda addaa har'a hin labsaa boruun kaasaa isaan godha faallaa deemanii akkasittiin humna qeerroo kana laafsisuutti jiranii kan hubachuu qabaa jechuudha. Kaleessatti irraa barumsa fudhachuu qabna. Waan cufarra waan godhame wareegama itti bahame sanarraa barnoota fudhataa yaa'uu qaba qeerroon keenya. Dhalooti kun keessattiyyuu dirqama ulfaataan kun kan irra jiru wareegama lubbuu qaalii kaabaasu fi kanaas kaffiidhaan baasu isa dhaloota kanaa jechuudha. Dhalooti kun akkanatti deemni qaba. Ofirratti abdiidhaan namaatti miti kaayyootti kan amannu kaayyoo sana bakkaan gahuudhaaf gaafatama Oromoodhaa waliigalaa ofumaa kennaan qeerroo kuncuutu ofitti fuudhe kana bakkaan gahuu akka ta'e kun hubatamuudhaan akka kanatti wal qajeelchuu qabu, kanas wal dhagahuu qabu, kan hedduudhaan akkas godhii kana akka ofirraa dhaabanii ofii isaaniitiif wareegama baasaa jiran kana tikfatanii dhaamadhaa jechuudha. Hayyee ulfaadhaa jaalgammee jaalmarroo kanarratti waan dabaltan. Hayyee fayyaa ta'ee jaalgammee giddeera ammas gaaffii makeerraa isaa xumurarra warraatti galaana uummataa hanga yoomiitti mootii kan jettirraa deebisuutiin hin jalqabaa. Warraatti galaana uummataa ummata Oromoo cunqursaa jala jiru roorroon itti hammaatte bilisummaa barbaadatutu labsate. Labsii kana keessatti immoo dhaabbata hin qabu, dhaaba hin qabu, guyyaa xumuraa hin qabu. Xumurri isaa gaafa bilisummaan Oromoo mirkanaa'ee dhaabbata. Warraatti galaana uummataa uummanni akka labsatee keessaa baheera. Waan qabu hundaan har'is borus kaleessi erga gaafa warraaqsi galaana uummataa labsameetii kaase hojiitti jira. Wanni hojiitti jiru kun immoo har'a kootu boru kootu hin qabu. Hojiitti kan jiru immoo Oromoon tooftaa danda'e hundumaa waan diddaa argisiisuu fi garummaa jalaa isa baasu gara rarraga bilisummaatti isa geessu waan itti fakkaatee fi waan danda'e tooftaa isa baasu naannoo isaa irratti mijatuu fi hundaan gochaa jira. Warraaqsi galaana uummataa takkaan labsameera. Labsiin sun immoo haga bilisummaatti. Yeroodhaa yerootti immoo koreen qindeessituu warraaqsa galaana uummataa jirti. Koreen kuni haala yeroo ilaaltee fincilichi akkaataa inni itti deemuu danda'u sabni naannoo ofii irratti akkaataa isaatiin mijatuun diddaa inni gadi dhiyeessuu qabu akeekti. Haala kanaan deemaa jira warraaqsi galaana uummataa. Namoonni hedduun kanaati alattis waan yeroorraa yerootti daandii cufuu lagannaa gabaa waan akkasii diddaan bakka hundumaarraayyuu jira. Diddaa kana yeroorraa yerootti maqaa adda addaa itti baasuurra kanaan immoo wareegama garaagaraa kafalchiisuurra wareegamni keenya itisaa ka bilisummaatti bilisummaa roorroo kana keessaa nu baasu roorrifamuu ajjeefamuu adamfamuu bul'annaan jiraachuu biyyaa godaanuu hidhamuu roorroo hamtuu hiriyyaa hin qabne sabni Oromoo keessa jiru keessumattuu mootummoota Oromoo gabroonfatan keessaa kan miilanaa hamtuu garmalee hamtuu nama nameenya isaa osoo hin taane siidaa ekeraasaatii Oromoon akka bulu ayidooloojii akkasii nutti deebi'e keessa jiru kana keessatti wareegamni akka sabaatti goonu hawwalu itisaa kana keessaa nu baasu ta'uu qaba. Hakummaan ka adeemu namuu waan danda'uun akka dura dhaabbatu Oromoo wal yaamu diddaa isaa argisiisuun gaarii ta'eetu kana fashalchuu fi fedhii yookaan giruuppii xixiqqoo tokko jirani waan yeroo argamsiifachuu fi guuttachuuf deemanii jalatti warraaqsaa kana buusanii olii gadi gochuu sanatu cubbu. Diddaa gaggeessuuf waan qabu hundumaa fi waan danda'e hundaan Oromoon falmachuun gara bilisummaatti isa butu taakkuu tokkoyyuu taatu gaggeeffachuun karaa sirrii jechuudha. Kana garuu
Gruppin yeroo ka'ee uummata burjaajessu mataa dhukkubsu uummatichi akka eegu akka fajaju akka raada'u gochuuni yeroo hunda wareegama malee bu'aa hin qabne wareegama dhiiga saree gatiin ittiin kafalamne taasisuu sanatu cubbu kuni lafarrattis rabbi birattis yakka guddaa cubbu dhiiga namaa ittiin nama gaafachiisu. Kan kanarraa fi warraaqsi labsamee dhaabbateen beeku hojiitti jira. Oromoo waan danda'e hundaan irra guddaa immoo waraanni bilisummaa Oromoo ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo hanga danda'e akka hidhatu isan jalqaba irratti kaase. Garaa hundumaa irratti waraana bilisummaa Oromoo sochii isaa bal'isuu irratti hojjechuu lafarratti kana hojjechaa jirra. Inni jedhe suni namni hidhachuu danda'uutu itti jira. Addunyaa guutuutu hidhatee wal hidhachiisaa jira. Kan Oromoo boo'aa galachuu hin qabu. Oromoo bira ga'eesi qawwee hidhachuun cubbuun hin ta'u baashiniis hin ta'u. Oromoo hidhachuu saba guddaa hammana ga'utu mirga kadhata namarraa. Mirgi kadhaan dhufe hin jiru addunyaa kanarraa. Mirgi boorsaan cabe boorsaan deeffata waan ta'eef isa kanarratti warraaqsi galaana uummataa ijaarsa keessa ture irra guddaa erga labsame ammoo yeroon isaa gara carraa ilaallatee haala ilaallatee ijaaramee iddoo ba'e ilaallatee gara humnaan dhangala'uu sana Oromoon galaana irratti dhangalaana warraaqsi galaana uummataa Oromoo dhaadannoo godhatee ba'e sanatu irra dhangala'uu qaba yeroo jedhurra uummanni ga'ee labsatee jiru waraanni bilisummaa Oromoo ammoo labsii kana deeggaree waliin ammallee lola qindeeffatee uummata isaarra goruu naannoo qabachuu waraanni bilisummaa Oromoo lafa qabate bilisoomsee irraa darbee ammoo uummanni irratti bulchiinsa naannoo ofii ittiin to'atu tolfachuu sadarkaa qabudha qaba kan jedhuun kana deeggarree labsiin kun labsii sirrii hunduu irratti hirmaachuu qabu duruu lafa jira labsamee isuma labsamee lafa jiru kan ammoo koreen qindeessituu warraaqsa galaana uummataa qindeessite tottolchite akkaataa kanaan deemuu qabna jette deeggarree bahu jettu kanaafi eeyyee sirrii inni ati jettesi isa kanaa waraanni bilisummaa Oromoo quba qabaa uummanni Oromooti waraana bilisummaa Oromoo waliin quba qabu kana beekaa kanaaf warraaqsi galaana uummataa kaleessa labsame har'as jira borus itti fufaa kan inni dhaabbatu immoo gaafa Oromoon wanjoo gabrummaa jalaa bilisa bahee alaabaa Oromoo ibsituu kanaa gaafa dhaabbanni gabrummaan baana jedhe sana mirkaneeffate sana goolabamaa kanaafuu waamichi dhiyaate uummanni Oromoo carraa argatetti dhimma bahuu qaba mana taa'eef du'aa jira duuti isaatu immoo duuti amma du'ayyuu jechaan jiru namni ganama ka'ee guyyaa wal argaa hin jiru abaluun beekin du'ee dhiisuutti jira uummanni Oromoo harka sadarkaa kanarra ga'eera duuti Oromoo allaattiinis bineensi gaggalaati reeffa ilma Oromoo sooratee kuufee lafatti dhiisaa sadarkaa jirurra ga'ee Oromoon kana caalaa wanni itti dhufuuf hin jiru lola deebisin duula irraa hafeetis du'an oolu guyyaa mataati kanaaf iyyuu adamfamaa ajjeefamaa jiraachuurra lolataa bilisa gara bahuutti wal geessuu fi waliin dhaabbannee waraana bilisummaa Oromoo fi uummanni Oromoo qeerroo fi qarreen bilisummaa Oromoo qabsoo gara finiinsuu gara xumuruu gudunfaa itti gochuutti haa deemnu sana deeggarraa kanaaf uummanni Oromoo bahuu qaba. Godhee argisiiseera warra har'a alatu siiftaa jedhe irratti lola galee irratti wal dacheesaa irratti wal arboota gurguddaa lamaan kana kaleessa jigseera tokkuma isaan dhaaba tokko har'a garee anaaf malaaf lamatti qoodame sana ilaaluu miti kaleessa dhaaba paartii siyaasaa adda addaa Angela yookaan gaaddisa EPRDF jalatti wal gahee ture isa gurguu dhiiga isaa duguugaa ture haa ololaa jiru. Kan immoo kaleessa jigsee argisiiseera Oromoo. Har'as jigsuu ni danda'a. Jigsuuf ammoo carraan argameera salsila jedhe. Beenzina qoraan hanga hafuuraan itti afarsuu yoo hojjete Oromoon naannoo isaa to'achuu ni danda'a. Kan kanarraa hafe kireen Oromoo bulbul tokko injifatee borutti deebi'u garmalee dukkanootti. Hima didaan du'an diduu ta'uu deemuutti jirra. Kanaaf
warraaqsi galaana uummataa lassame hojiitti hiikamuu qaba bilisummaa Oromoodhaan goolabamuu qaba kanan jechuu barbaadu. Tolee ulfaadhaa egaa ani gaaffii hedduun qaba garuu hammuma naa heeyyamtananii irraa fudhadhee dhumarratti waan Oromoof dhaamuu qabna kana bira darbuu hin qabnu jettan itti fufuu dandeessu jaalgammeessi namarraan eegalammas. Egaa gaarii har'a wanti ta'amaa jiru maantu jira ka jedhu ummati keenya ka biyya keessa jiru arguutti jira jechuudha. Egaa warreen kaleessa TPLF harree ta'an har'alleen of jijjiiranii Amaara nafxanyoota kaleessatti harree ta'uudhaan yeroo ammaa kanattiyyuu yeroo akkasitti lolli kun Oromoo hin ilaallatu. Ilmi Oromoodhaa kamiyyuu warri kun akkuma duratti jaalmarroon jedhe isumarra Oromumarratti natu abbaa ta'anatti itti fufaa ka jedhuudhaan alatti akeeka dhibiidhaa addatti isaa wal lolchiisuu hin qabu. Osoo kun beekamaa jiru har'alleen caasaalee kaleessa TPLF duratti jedhe turte har'as ilmaan nafxanyootaatiif harree ta'uudhaan yeroo isiin amma dhiyoo kana keessatti illee iddoo galeessa fa'aa keessatti yeroo mana isiin gubdu agarraa yeroo uummata qeerroo kana ari'aa jirtutti agarraa yeroo isaan har'a humnaan qeerroo Oromoodhaa humnaan fuudhanii biheeraa fuudhanii lolaatti geessuudhaaf dargaggoota Oromoo guusaa jirantu jira. So kanaafi uummati keenyas keessattuyyuu qeerroon bilisummaa Oromoodhaa addatti caasaan kun caasaa kaleessas Oromoof ittaabe har'as kunoo kan dhumaatii haganaatti keessatti ganna lamaan dabre keessatti gochaa suukanneessa isaan Oromoo irratti uummata Oromoo irratti raawwataa turan kan yeroo dhiyooti jechuudha. Ammas sanumaatti jiru jechuudha. Kanaaf caasaan kun diigamuu qaba. Qeerroon bilisummaa Oromoodhaa baqatee biheeraa isaan guuruudhaa deeman jalaa bahuu hin danda'u. Humna tokko ta'ee humneessuudhaan bahaadha kaabaa kibbatti Oromiyaa guutuu keessatti of gurmeessuudhaan caasaa kan dur dhaabbachuu qaba. Yoo kana godhuu baatan warreen kun maqaan Oromoodhaa garuu gochaa Oromoo faallaa ta'e kan raawwataa jira waan taateef yeroon waamicha yeroo waraanni bilisummaa Oromoodhaa waamicha warra kana dhiyeessee fi ture warreen caasaa mootummaa keessatti hirmaatan kaleessas akka dalagaa tahara sammuu akka dalagaa jirtan kan haala yeroo ammaa kana agartan kanarraa dhaabbatanii qabsoo bilisummaa Oromootitti makamuudhaan turii kaleessa dabre ofirraa dhiquun sarara keessan jijjiirrattanii qabsoo sabaatitti akka makamtan jennee waamicha irra deddeebi'amee waamicha dhiyeessaa turre garuu har'as sanuma godhaa jiran kan qeerroo kanas ari'anii biheeraa guuruudhaaf deemaa jiran bakka bakkatti guuraa jiran kaan amma danqaraa keessatti baqataa jira qeerroon kun. Kanaafiyyuu warraaqsi galaanaa kun cimee fufuudhaan caasaalee kanatti fuuldeeffachuun humnaanoo tokko qabame tokko yookaan yoo gubdemaaf jedhanii caasaa kanatti deebi'uudhaan yoo inni diina jalaa deebi'ee diina balaa deebi'uu baate ammoo tarkaanfii barbaachisaaf irratti fudhachuudhaan warreen akkasitti uummata kana goolchaa jiranii fi har'as ergama halagaa baatanii deebi'anii Oromoo duulatti erguudhaaf qabeenya loon irraa guuru maallaqa itti ramadanii gandatti irraa guursisaa jiran lola hin ilaallanne kaleessas akkuma baadiyyaa irratti ta'amaa ture sun kan inni akkasitti lubbuun agarsiis obbaate Oromootti gad deebi'ee waan inni ijoollee dargaggoota Oromoo yuunivarsiitiidhaa haga gadiitti ajjeesaa bahe kan agartan kan har'as warri kun sanuma dalagaatti jira. Kanaafuu uummati keenya keessattuu qeerroon addatti of ijaaruun sirnaan akkuma kaleessa jaarraa 15ffaa keessatti gadaan of ijaare har'a jaarraa keessa jiru kanatti bifa barbaachisaa ta'an of qindeessuudhaan of ijaaruudhaan ergamtoota diinaa kana caasaa isaanii kan buqqisuu qabama caasaa isaanii kan dur dhaabbachuu qabama gochaaleen isaan godhan kana dur dhaabbachuudhaan akka dhaabbatu gochuu qabdu akka isaan qabsoo Oromootti deebi'an taasisuu kan dirree ammoo tarkaanfii miishoo kan tarkaanfii isa xumuraadha of qindeessuun bifa kanaasitti yaadanii itti of qopheessanii kan dhaabsisuu qabu. Kanaafuu kana keessatti qoodii fincilli qeerroon gaggeessaa jiru kun qooda guddaadha. Bifa akka kanaattis qeerroon keenya of laalee tarkaanfii kanatti seenuu qabaan jedha. Walumaa galatti gara uummata keenyaatti joggaan deebi'a.
immoo ummati keenya akkuma duratti jalqaba irratti jedhe carraan kun carraa isa dhumaati ka Oromoodha. Carraa kanatti fayyadamuu qaba jechuudha. Carraa kanatti fayyadamuudhaaf ammoo Oromoon ejjitanii dhaabanii waan amma jechaa jirtunis namuyyuu akka hin taane akka inni halagaadhaaf hin hirmaanne akka inni meeshaa qabate sana gara Oromootitti deebisu keessattuu hojjechuu qaban keessattuu warreen biyya hambaa jiran qoodi guddaan waan kana hojjechuu keessatti isaan irratti dhufee jira. Egaa warri biyya keessa jiran akka isaan keessa jiran kana agarru kanaafiyyuu kanarratti qooda of qusannaa tokko malee waraan kana ijaaruun dinagdeedhaan ijaaruu cinaatti kun cufti dalagamuu qaba. Kanaafuu carraa kanatti fayyadamuu qabna. Halagaadhaaf Oromoon lammata loluu hin qabu. Keessattuu dhalooti kun halagaadhaaf deebi'ee loluu hin qabu. Kanarratti hojjetamuu qaba. Kanarratti qeerroo wal tumsuu qaba. Kana godhuu qabanii egaa carraa amma jiru kanatti bifa cufaaniyyuu Oromoon humna ta'ee as bahuudhaan xumura gabrummaa kana itti godhuu qabna. Humna gulana sinitti Oromootti deebi'ee badii Oromoon boru dhufuudhaa deemu sana dur dhaabbannee afoo lamaan nu rukunne walabummaa bilisummaa Oromiyaadha. Akkuma seenaa kaleessaa sana deebisnee seenaa kana dalaguu qabnan jedha. Kanaaf namni kamiyyuu waan danda'uun wal bira dhaabbachuu qabu. Keessattuu barri hambaa keessatti wal dur dhaabbachuun ammatti hin barbaachisu. Walii galuudhaan uummata keenya biyya keessa jirtus walii galchuu qabdu. Dinagdee olaanaa humna Oromoo taasisu kanas isin irratti dhufee jira. Yeroon Oromoo gargaartan, yeroon woboo gargaartan, yeroon woboo humna taasisan Oromoonni biyya hambaa adda addaa keessa jirtan yeroon isaa kan. Ka durii san caalaa akka kaleessaa san waan woboo jiraachisu qofaaf godhamaa ture miti. Har'a woboo humna taasisuu irratti wareegama qeerroon bilisummaa Oromootii fi waraanni bilisummaa Oromoo baasaa jiru kana akka sanatti wareegama ulfaataa ka seenaa waan seenaa ta'e tokko diinagdee woboo cimsuu irratti hojjechuu qabu kana ofitti fuudhanii godhuu qabama. Kanaaf yeroon kun yeroon Oromoon akka Oromootti seenaa kan dalagnu ta'uu qaba. Kanaafis nama wal eeguu qabu. Qaamni waraanaattis akkas jechuu akkas godha akkas jechuu qabaal eeguun malamne namuu ofitti kennuu qaba. Waan hirriboota jijjiiran san cufaayyuu duuffachuudhaan gar tokkotti fuulleeffannee isa kana hojjechuun yeroon isaa kana Oromoo waan boritti dhufuudhaa deemu dandamachiisuun qofa osoo hin taane Oromoon waan wareegamaaf ture san guutummaa guututti mirkaneeffachuu qaba. Walumaa galaan kan man dhaammadhaa ayyaanaa ta'e. Hayyee ulfaadhaa jaalmarroo isin immoo waan dhaamtan itti nuuf ufa. Ani waan bal'aa hin qabu. Oromoon uummata nagaa, saba nagaa jaallatu nagaan jiraachuu fedhu. Garuu nagaa jaallachuu fi nagaa jiraachuu fedhuunsaa nagaa isa hin taasisne uummata adaamii ollaa hagamsaa jiru ganamnis galgal boo'ichaati ta'e. Kanaaf ammoo nagaa argachuu fi mirga kadhachuutiin hin dhuftuu fi lolachuu qaba. Oromoo loladhu yoo kana goone qofaa injifannaa kanaachi kufaatii Oromoo yoomiyyuu hin dhaabbattu lolachuu qabnaa sana goone injifannaa taanti biyya Oromoo kan qabu gabaabduun kanuma. Fayyaa ta'e. Hayyee ajajoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo ABO waboo gaaffiif deebii raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaa waliin taasistaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Arraata Biyyoolessa Oromiyaan ulfaadhaa galatoomaa milkaa'aa injifannoon galaan isiniin jedha. Hayyee asii fayyaa ta'ii milkaa'ii injifadhu. Hayyee daawwattoota keenya gaa qulqullina sagalee fi ciccituu sagaleetiif dhiifama isin gaafannaa nu of kolchaa sagantaa keenya borii keessatti guutummaa gaaffiif deebii
Finfinnee News Network. Finfinnee News Network. Finfinnee News Networkiin aadaa, afaan, aartii fi seenaa Oromoo dagaagsa. sagalee uummataa ta'uun Qabsoo Oromoo daran finiinsuuf miidiyaalee Oromoo karaa adda addaan qabsoo sabichaa utubaa jiran kanneen akka sagalee bilisummaa Oromoo, Gadaa Miidiyaa Neetwoork, Kaayyoo Maltiimiidiyaa, Se'ifanna Belbaa, Egeree News Network, Oromiyaa News Network, Voice of Independent Oromiyaa, Walabummaa News Networkii fi miidiyaa dhaddacha Oromoo, gaaddisa tokko jalatti gurmeessuun hojii eegaluufi Finfinneen handhuura Oromiyaati. Finfinnee News Networkiin argaa fi dhageettii uummataa ta'uun Bilisummaa fi walabummaa Oromoof Oromiyaaf hojjeta. miidiyaa uummataa Finfinnee News Network deeggaruun sagalee uummataa ta'uun dirqama seenaa habaanu Finfinnee News Network.